Guyyaa harkafuuni hordoftoota kabajamtoota YouTubes jalatti argamtanii hundumti keessan nagaan waaqessaniif haa wayyatu jecha har'ammoo viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e tokko qabadhee dhufeetiin jira. Ingidihi akkuma argitanii akkuma beektanii har'a kabaja beentaayitii maal jedhamu sila guyyaa jaalalleewwanii guyyaa jedhamudha. Ingidihi sidduu ni beektu natti fakkaatan hundumti keessanuu. Ingidihi isheen immoo dhiiratu sapiraayisii nama godha innaan isheen immoo sapiraayisii goote. Ingidihi waan ajaa'ibaati jira kana waan namni jiru waa baay'ee arga. Ingidihi guyyaa jaalalleewwanii kan jedhamu kuni dhugaa dubbachuu fi guyyaan hundi guyyaa jaalalaati. Yaa'u guyyaa kanammoo namni kabajatu yaa'u nama baqaazim jedheeti malee kabaja akkasii eenyuun barbaachisu nu garuu nun ilaallatu warra ortodoksii jechuudha. Zim jedheeti kuni bagattiin isaan ga'ee bagattiin sin ga'e jennee ni jirra. Ingidihi akkuma argaa jirtanii baay'ee namatti tola. Sapiraayisii guyyaa sapiraayisii nama jaallatan sapiraayisii godhan hedduu namatti tola mitiire. Kanaafiyyuu kana fakkaata sapiraayisiin isaanii isiniin jedha. Baay'ee namatti tola guyyaa bareedudha. Ingidihi bagattiin sin ga'ee bara keessan hafee isiniif haa eebbifamu. Jaalala keessan hanga dhumaatti isiniif haa raawwatu. Ingidihi dhugaa dubbachuu fi namni tokko ani waan akkanallee dubbachuun barbaadu haadha manaa tokko dhiira tokko haati manaa tokko gahaa natti fakkaataan akka kiyyaatti. Ingidihi hedduu nama eenyu jedha namoota hedduu ijoollee baay'ee ni arrabsu jechuudha. Ingidihi wanta nama keessas galuun dubbachuunis gaarii miti. Naa baga gammaddanii jechuun barbaada asumarraanii. Baay'ee namatti tola. Bagattiin sin ga'ee bara keessan hafee hundumaa isiniif haa eebbisu. Kanaafiyyuu bara jaalala gaarii isiniin jenna kan kenne yeroo hundumaayyuu guyyaa jaalalaati natti fakkaataan akka kiyyaatti. Hedduu namatti tola bagattiin isaan ga'e. Kana fakkaata guyyaan jaalalleewwanii isinis irraa baradha. Ingidihi kana baay'ee waan namatti toludha. Baay'ee namatti tola. Ingidihi sapiraayisii namoota hiriyoota waamanii Ingidihi kana fakkaata. Guyyaa bareedadha. Muuziqaa waan qabuuf sagalee irraa cufee muuziqaadha. Ingidihi akkuma beektanii baga ittiin sin ga'e jedheeni anillee isinis jedhaanii dhugaa dubbachuu fi wanta nama keessa galu kan namaaf ta'u kan jireenya kiyya jedhee abbumatu beeka. Namoonni immoo wanta nama keessa galanii nama arrabsanii yookiin immoo nama qeeqanii bilis irraa of eeggannoo godhaadha. Waan akkanaa kana kan abbaarra beeku maalidha jedhu sila. Kanaafiyyuu isaanitti haa tolu. Wanti nama rakkisu hin jiru. Yoo namni isheedhaafis ummi firaa olis taate ishee kanas taate abbaan dandeenya kudhaniyyoo fuudhe mirga qaba. Kanaafuu yommuu namoonni tokko tokko guyyaa arraba gaariiyyuu miti nama arrabsuun cubbuudha. Wanta hin taane afaan badaa namaan jechuurra waaqayyoon karaatti isaan deebisu jettanii waaqallee kadhachuufidha malee dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kana
gaarii miti arrabni akkana nama arrabsuuni. Osoo kana fakkaata guyyaa Valentine'ii jedhamu guyyaa jaalalleewwanii jechuudha kan gidi. Surprise ajaa'ibaa gootee qopheessitee osoo hin beekin surprise ta'ee ati faaxeetis immoo kennaa ajaa'ibaa kennitee fi yaa'udha irratti ni argitu. Nu garbachuuf kennaa ajaa'ibaa. Ishis immoo hin arrabsuu barasuu. Hedduu takka nan kolfee dubbachuuf akkuma diraamaa fakkaata. Nama diraamaa dhiyeesse. Kanaafuu gaarii miti nama qeeqina nama dhuguun shaggaa miti waliif isaanaan dhiisu. Kun akkuma argaa jirtanii kennaa ajaa'ibaatii dubbachuuf ati Faaxishaa. Isheen immoo baay'ee tokko nama ajaa'ibdi. Muuziqichi waan jiruuf sagalee irraa cufee osoo kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee namatti tola. Bara jireenya gaarii isiniif haa ta'u baay'ee waan namatti toludha dhugaa dubbachuuf. Waaw! Kinoo akkanatti surprise nama godhu. Waaw! Haadha Faaxishaa hedduu namatti tola. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf kana. Ayyee uummanni akkanatti fataa'ichaa bulee baay'ee tokko namatti tola. Kana fakkaata. Sinin jechuu jaaladha. Tokko ni torkii isaanii. Baruu immoo kun haadha manaa isaa nutti agarsiisudha innaan diddee. Inni irra surprise godhuu ture hin diddee jalaa dheechite. Namoonni nutti agarsiisechaa ni jira. Kasih umat jaalala baay'ee namatti tolu dhugaa dubbachuuf. Kana fakkaata isiniin jedha. Uummanni akkanatti fataa'ichaa bulee. Kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan hordoftaniif galatooma isiniin jechuu jaaladha.